Dura illee kan na dhukkubu mataan koo eeganaa bilbiltan eegana hordofii gootee ya dhukkubbii bakka firii ta'ee tanan isaan faana haasa'a. Baay'isee tanan si galateeffadha dhugaa ammallee arraba koorra kan jira. Abshir waan akka rakkoon jiru abshir. Abshir. الو كيف حالكم؟ تحكي مع جيلاني؟ غير تعال جيلاني بس احكي شوي معك لانه هي والله ما بتحكي مع حدا غيره. طيب انا اشكرك انا اشكرك يا Halloo. قلاني Abee akkam jirtu? كم نقامي؟ Nagaa gooti naguma. جرا الحمد لله ربي بقى سلاف في أما كدر يا رامتي Ka بقى ماتي دولتي في lakkanoo maatiidhaan daawwalle abba mana obboleessi kiyyaa kan daawwalle malee. إيش دولتي في بقى تولي بري برو دورال اللي بيشن بروني أرجعنا في جانبي تا Akkasi baay'ee guddaa isaas galateeffadha obboleessa gomgafaati. أبشر أكون كم أبشر ايه ياسينو هاي يا بوليس ما بوليس ايه قول لي أنا أشكرك على كل شيء هي لانه عندها شغل يعني ما بدها تطول. طيب مش مشكلة خلص قلاني Anoo ماتي كتير دولة يا أما حرمي كتير دولة يوم ديس أرى يوم ديس برو maatii kootiif nan daawwala akka maatiin koo dhibbatan beekaan irra mo'atii beekuu dandeessa. Maal si ta'aa jedhanii na gaafatu. obboleessa kee jeen gartee obboleessa kee majiinati maatii keenya wal beekaa jeen Anis akkasan jedhaan fira maatii kiyyaati garuu ani beekuu hin dandeenye isaan na beekuu jedhaan. bakka ishee akkasii jabaadhuuti yoo haalli si mijate yoo gartee biriillee isaaniif dhiifte karaa biyyaa si galchan takka amma iddoo hojii si jiran godhee kara sosobee. Rakkoon qabama guyyoota muraasan naafe waggaa 3 xumuruudhaafi. Rakkoon qabu bakka kanayyuu nan danda'e dadhabbii jiru akkasumatti iyyuu siniif hin galaati. Guyyaa muraasan booda nan deebi'a gara fuula maatii kootti gara Itoophiyaatti. Bakka abshir rabbi si argaroyyaa namitti itti naasawa. Baay'een si galateeffadha guddaa baay'ee. Abshir ani Biikiyan irraa miti. ara rakkoon qabu kun dirqama nan godhu qoobeeta kun rakkoon qabu abshir kaleessa namitti hojiin teekstii hojiin haaseen ture torbe kana guutuu hojiin haasaa jira beeta teekstiidhaan rakkoon qabu abshir atummaan gartee fayyaa ta'e. Durallee kan na dhukkubu mataan koo eeganaa bilbiltan eegana hordofii gootee ya dhukkubbii bakka firii ta'ee tanan isaan faana haasa'a. Baay'isee tanan si galateeffadha dhugaa ammallee arraba koorra kan jira. Abshir waan akka rakkoon jiru abshir. Adara obboleessummaa sirra kaawwadhe. Abshir rabbi sojjina jiraatu rabbi saayegu waan akka yaadin. Ana bichaa miti dhaloota Itoophiyaa keessa jiran dhaloota ala jiran hundumaaf akka falmataa taatutti sina. Nama hundaaf nama keenya rakkataa hundaa'u tokkollee biran kutu nama keessaan dhufina dubbise tokkollee biran kutu abshir. Namarraa miti irraa argadha. Akkami amma doolaara 500 sinii kennina jedhanii beekuu dandeessu qarshii Itoophiyaatti hammamitti hiikama. Bakka ati waanumatti haasif kanani yaadin kana gartee birri doolaara 500 gartee maallaqa Itoophiyaatti bareedaadha haasif kanani maallaqa Itoophiyaatti 24,500 Rakkoon qabani dhimma birriitti na haasa'u dhimma birriitti sin dhiphadhu maatiin koo dhimma birrii barbaadanii na argachuu barbaadu isillee dhimma birriitti na haasa'uuti gara fuula Itoophiyaatti deemu gara fuula keessanitti deemuun barbaadu. Bakka abshatummaan gartee fayyaadhaan achirraa bahi malee rakkoon qabu birrii rakkoon qabu doolaarri 500 gartee akka yoo bilaakitti kan jijjiirru ta'e 24,500 kan ta'a. Amma obboleessa kiyya nan gaafadha isaan amma qarshii doolaara 500 sii kennee ni taate naaf Okay. Birrii asii doolaara fudhadhee yoon galee baankii rakkoon qabu haasi kanani. Obboleessa akkamii qarshii baankiin hiikuu dandeessi. Yoo gartee maallaqa doolaara sii kana rakkoon qabu yoo dhufte yoo gartee kan dhuftu ta'e naaf dawwali ani siifin jijjiira rakkoon qabu. Ishi rakkoon qabu kana booda siifan hordofaati waasaappiin fayyadamta kan kee fi kan abbaa mana obboleessa kiyyaa. Barakkoon qabu ni fayyadame. Rabbiif galannaa gahu alhamdulillah madaamiin gartee isiin bira boru doolaara 500 maatii isiidhaatiif ni argaate jechuudha. Rabbiif galannaa gahu obboleeyyan lameen wal dubbiste madaamiin jechuudha wal dubbiste akka isaan wal dhaaganii wajjin haasan goota jirti. Kun gartee alhamdulillah jechuudha dawala jirti qoyme. Wallah nashkura shaamu. تكرم هذا وسهلا. شالت لك جيلاني مش الحال Saab mabiyaa. طيب يا منور بس إن شاء الله يا منور خليه تسلي أمها عشان ترتاح أمها شوية لو تقدر اليوم لو تقدر بكرة. بكرة حودي لهم مصاري. طيب بكرة تدي على قلاني ولا ترسل على عند أمها؟ لا بدي ودي لهم مصاري على البنك على بكرة. طيب تودي لهم بكرة؟ ايه على بكرة $500 راح ودي لها.
$500. Okay, thank you very much for this all things. ما هو كمان الدولار انت بتعرف انت ما كنت هون انه ده شغالي هون. الدولار لا ارتفع كل مكان، هي مش عندكم بس، حتى عندنا الدولار ارتفع قوي. كمان بيعمل كتير. صحيح. هلا شفت هي لو عندها حساب بالبنك بتوفر علينا كتير. صحيح. عندها هن اسأل لي اذا عندهم حساب بالبنك نحن بنحول من البنك احلين. طيب. انا على الاو ام تي حول لها على بكره. هلا على بكره رح احول لها على الاو ام تي، بس اسال لي اياهم اذا خيا او هي عندهم حساب بالبنك بتوفر علينا. يعني نحن بالبنك ما بنصرف الدولار مثل الدولار بالسوق، عرفت كيف؟ فهمت علي؟ ايوه فهمت علي شو قصدي؟ رح احط هال $500 بالاو ام تي، بس بتسال لي خيا اذا عندهم هن حساب بالبنك نحن بنحول من حساب البنك لعند حسابه هو احلى لنا. يعني نحن بتوفر علينا كثير. انت يعني فاهمين، مبين عليكم معلم. فهمت ايوه. فهمت علي؟ مثلا دولار البنك نحن 3900 ما بيعطونا دولار، بيعطونا بنيني. اذا بنحول من دوله لدوله يعني لاثيوبيا بس بدنا رقم حساب ثاني، يعني بتوفر علينا كثير. بدل ما ندفع 13000 حق الدولار بدفع حقه 3900. فهمت علي؟ طيب سووا هكذا. انا عندي فكره. وقتها في بيروت صح؟ وقت غلاني في بيروت صح؟ بطرابلس. ايش رايكم لو تمكنوها على اخت غلاني؟ لا انه نعطي لاختها لجلاني. ايوه. لا اخو غلاني ما يعني امهم ما فيش في الحساب في البنك. اسالهم عندكم حساب بالبنك؟ لان انا على بكره احول من امتي. هلا احول لهم $500 بس لباقي المصاري مثلا. طيب اذا عنده حساب بالبنك بوفر علي كثير. طيب سي مكنها غلاني. طيب اسالها. ما بتعرف شيء جيلاني، انا اللي عم حول لها يوم من الامتي. هي ما بتعرف شيء. ما بتعرف. انت باين عليك يمكن معلم او شيء فهمان بتعرف، بس هي بعربيتها انه ما بتعرف. ما بتعرف انه حساب بنك. انا شو بعمل؟ بروح على الاو ام تي على طول بحول. صار لي سنتين بحول له بالاو ام تي. طيب بس ممكن قالنا نكلمها دقيقه؟ شو بدك تكلمها؟ على هذا المره الاولى هي كيف ترسل ل عند امها؟ هي بتقول له بنك بس هو او ام تي. انا عم رسلها بالاو ام تي. هلا احكيها وقول تعالي يا بناي بس ما تطول. الله عندها شغل ودير مي بالارض. طيب ماما. طيب دقيقه بس. قولي له بنعمل حول مصاري من الاو ام تي ولا لا؟ اسمه او ام تي مش عارف. طيب قالاني ابيت اتيجي دوران غرتي مالك ايرو بيروت راغو ارغتو مال اكمي ترغيتا mana banki deemte ani fi shi mana banki deemne na ergiti turte akamiti ma la cosa accounti materatimo maqa obboleessa kiyyaan barreessa isaan kompiitara keessa galchuu lakkoofsa tikkeettinaa kennu ani immoo obboleessa kiyyaa bilbilee tanan lakkoofsicha kennaa fi lakkoofsicha qabatee mana baankii deemeet fuudha ture. duba ammaysin account tirattin argaatti beeta akkam goonare na accounti maatii isaanii sannaa kanni account tirattin argaatti accounti maatiidha. ياسين شو انا عم بقول لك ما حتفهم. هي ما بتعرف. ما انا عم بقول لك بدنا نحول نحن. ايوه الان هيك قالت لي انذريا هو بيعرف خيا عطول بحول له من الاو ام تي. انا بدق له بعطيه الرقم بس هو اذا عنده حساب بالبنك خاص فيه. عرفت علي كيف؟ ايوه اخوه ما فيش مو حساب. انا فهمت. بودوا لي الرقم وانا بودي لهم عليه. فهمت علي؟ فهمت. ايوه بس اخوه ما فيش مو حساب يعني هني عندهم ضيعه ما في حساب. ما في حساب في البنك. ايوه لا انا فهمتها. خلص لكن خلص بضل بحول مثل ما عم بحول. ايوه لكن يعني اهون علي. عرفت كيف؟ بوفر على حالي كثير. قلت لك انه بالبنك ما بيعطونا ان شاء الله يوم من برا غالي كثير. يعني كل دولار بندفع حقه هلا 12000 اليوم. ما اعرف انا قلب البنك حقه 3900 بس ما بيعطونا دولار بيعطونا بنين. بس هاي الفكرة انه اذا بضيعة اكيد ما عندهم حساب بالبنك. ان شاء الله خير. انا شكرش بس اخوه ما فيش مو حساب في البنك. يعني يرسل لهم بالاسم بس نفس ما ترسلوها من قبل. يلا اتكل على الله. شكرا يا شكرا. تكرم الله وسهلا. في امان الله. السلام عليكم. الله معك. الشمار كفوني هردفتي يا سو براوندي كسبك مجرتنتي نغين ربي اسم براجراتو اوبليتي تيني تنغرت يورو دربيچو بيه بيروس تغرت ركن بودان غرت الرغاتوره امل غرت ماتين اسم بردليدو وجين حاسوي چو امانتنا الحمد لله.
Mucayyoodha wajjin gartee akka gohaasofnu akka gartee haasawwan dheeresneeteeti yaa'uneeti. Hanganaa gartee argachuun keenya waan guddaadha jechuudha. Dooraalee gartee qaalee jira. Yoon daayirektii gartee akaawuntii irraa kan akaawuntii irratti dabarsite takfiila gartee naaf gabbu'aati. Yoon immoo daayirektii gartee dooraala fuudhee gartee kan hin tiraansfer godhute natti qaalaa. Akkuma jalqaba gartee ergitaniifitti ergaadhaaf hin jee mucayyoodhaaf jechuudha. Sanarratti wal taane saniifuu boru gartee maallaqa nin galchaa feete jechuudha. Rabbiif galannaa gahu alhamdulillah nama gartee rakkate keenya kamiifuu yeroo kamittuu nama gartee dhufee gartee keessan nagaafate rakkinni isaa gartee rakkina dhugaa taanaan rakkinni isaa gargaaramuu danda'u taanaan waan hin danda'uun yeroo kamitti gargaaruudhaaf yeroo kamittuu an qophiidha. Galatooma ulfaadhaadha. Sagantaa biraatiin hangolatti jaanutti nagatti.